Ashamaa nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Obboleettii koo biyya keessa biyya alaa akkam jirtu fayyaa keessanii kan galata waaqayyoo. Har'a soogoo hojjedha. Soogoo akkas hojjetan obboleettii koo isin argisiisa. Soogoo jechuun waan akkanaati. Madaabaraa fakkaata suuparmaarkeetii argachuu dandeessu waan akkanaa. Waan soogoo kan akkanaa siinii kanaanii waan akkanaatiin safareen jira jechuudha. Kan akkanaa birciqoo lama jechuudha. Kuni birciqoo lamammaa asitti kuni zayitiidha. Asitti kuni bishaanii. Bishaan kun wanta akkanaatti qoqqoodachuu qabdu obboleettii koo. Kana kuni asitti eelii maankaa tokko. Asitti zafaraanidhaa fi maayii wardiidha jechuudha. Achiin booda sukkaaraa. Achiin booda obboleettii koo wantoota kan akkanaatiin jechuudha. Kan akkanaatiin sukkaara birciqoo torban as keessatti gannaqaa jechuudha. Amma nafaana turaatti naqee isinitti agarsiisan isin jedha. Kan obboleettii koo amma sukkaara itti naqeen jira. Kunin baqa. Achiin booda immoo soogoo amma bishaan itti naqnee laffachuu qabna. Amma kana bishaan itti naqa xiqqoo. Kun obboleettii koo bishaan itti naqeen jira. Inni camu kun jechuudha. Miicuun qabdanuu bishaan bichaa itti naqanii bishaan qorraa itti naqanii illaafa amma sukkaarri baqutti jechuudha. Waan hundumaa dibiduu amma dhumaatti ilaalan isiniin jedha obboleettii kiyyaa. Hunduma isaa akka isiniif galuu fi isiniin jedha. Warroon nara dhuftan obboleettii koo subscribe naataa isaa laayikii sheerii naataa isaa isiniin jedha obboleettii koo laayikii sheerii subscribe gochuun nu jajjabeessaa isaanii isiniin jedha. Kun obboleettii koo sukkaarri kiyya qal'atee jira. Sukkaaruun bichaadha. Sukkaara duraan dursatti distiin goggogaatti sukkaara naqee sukkaarumatu akkanatti qal'atee isiniin jira akka isiniif galuuti. Diimachuu qaba sukkaarri ammallee hin diimanne. Nama obboleettii koo diimatee jira. Amartanii baay'ee diimatee jira. Amma bishaaniin gadi kennataa. Obboleettii koo argitanii bishaan birciqoo guddaa tokko kan akkanaa ta'e kanallee ittiin dabala bishaan xiqqoo ishee dimmaashii kan argitanii. Kun obboleettii koo dafee jira amma eeliin gaditti naqaa jechuudha. Eelii kun maankaa tokko. Sukkaarri isa jala yeroo sirriitti qe'ee akka bishaanitti yeroo qallate sukkina bishaan qorraa gadi naqni waan furdatuufi
yeroo sana isin ilaamayyo sitti qabee jira buluu tokko amma kanatti dhasichi soogoo sina kun qabnoo kan jedhu obboleewwan keessi. Kinoo obboleewwan tokko soogoo dislalaa fudhadhee gadinitti naqamma. Soogoo dislalaa jira. Cimbot obboleewwan tokko zafaraan illee itti naqa zafaraaniif maal warri kuni zayitidha. Zayitii lamaan itti naqa. Warroonni eenyu qabdanitti naquu dandeessu obboleewwan tokko maqaa maal jedhama kana riitaadha. Waan akkasitti naquu dandeessu baay'ee mi'eessa. Zayitii fayyadamu reessa fayyadamu wayyaadha. Har'a garuu hin qabu. Dhadhaan qabu kanaaf zayitii fayyadamu malee yeroo dhadhaan hojjetan baay'ee mi'aa dhugaa. Amma obboleewwan tokko gaazii jala qannasee bakka beekaa muraasatti amma qas jedhee akka bulchaatti jechuudha. Jala qannasanii deebi'aa sochoosaa hojii biraa hafee kanatti hojjechuu dandeessu. Amma jala qannasaa nan qadaala jechuudha. Kin obboleewwan tokko qaqqabee jira amma araara keessatti gadi naqeen jira. Xiqqoo eelee gubbaa irratti naqna. Ninja ayot niti tolo bolo ko like share nyaata isaan siniin jedha warroonni alaa dhufanii immoo YouTube keessa subscribe ta'aa maatii ta'aa siniin jedha. Iddoo isin jaaladhan hunda keessanuu waaqayyo isin eebbisee beekamu.